Oduu simbirtuu Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed duulaaf of qopheessan. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gurraachonni hundi duula biyyoonni badhaadhaan Itoophiyaa jilbeenfachiisuuf tiratan hubatanii gurraachonni Afrikaa hundi duula Itoophiyaa irratti baname. Ashama akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo akka isin hordofutti jirtan chaanaalii Oromoo FM ti. Guyyaa hadhaa kana ammoo duras viidiyoo akkanatti hojjedhee illee beeku. Guyyaa hadhaa kana yaada kiyya tokkoon akkanatti kallattii kanaan ibsadha jedheetiin viidiyoo kana hojjedhe. Maal isin fakkaate Abiyyiin gara lolaatti imaluu hedaa ka jedhu kun gabaasa OBN kanarraa oduu simbirtuu jechuudhaan ka guyyaa kaleessa dhaadataa ooledha. Abiyyiin dhuguma gara waraana kanaatti hin imala. Abiyyi yoo gara waraana kana imale miidhaa akkamii fida, faayidaa akkamii fida waan jedhullee akka nam tokkootitti yaada kiyya gabaabseetiin ibsachuu barbaada. Namoonni chaanaala keenyaaf maatii hin ta'in iddoo subscribe jedhu san tuquun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Warroonni amma dura subscribe gootan ammoo baga irra deebiidhaan gara chaanaalii Oromoo FM'tti deebitanii dhuftan isiniin jedha. Abiyyiin gara waraanaatti dhugumaan deemu heda moo akkanumatti ajandaa namaaf kennuuf akkana godhee kan jedhullee akka hubannaa kiyyaa tokkotti waan tokko isinitti hima. Abiyyiin akka amma inni jedhutti gara waraanaatti imaluuf murteesse jedha. Akka an garuu irraa fudhadhutti dhugumaanillee imaluus ni danda'a, imaluu dhabuus ni danda'a. Akka carraa qabuutitti carraa qabu keessatti gara waraanaa kana deemeetiin achitti du'us yoo murteesse achitti du'e. Abiyyiin namichi Nobel Prize moo'esuun bar akkanatti waraanaan cabee irra waraana deemee achitti du'eef maqaa ofiitiif yoo deemee lole carraa qabu keessaa isa tokko jedheetiin akka kiyyatti fudhadha. Garuu lola deemuun isaa kun miidhaa ni fidaa moo faayidaa fida waan jedhu ammootu lola deemuun Abiyyi faayidaas ni qaba miidhaas ni qaba. Gabaabumatti miidhaa akkamii qaba faayidaa akkamii qaba? Miidhaan inni qabu tokkoffaa irratti uummata keenya kan mana hidhaa jiru irratti miidhaa guddaa qaba. Gonkumaa inni wanti lola kana gara adda waraanaatti imaluu murteesseef waan tokko qopheeffateeti malee akkanumatti kophaa ofii baduu miti. Amma dura akkuma xiinxallootni siyaasaa Oromoo hedduun hayyoonni Oromoo xiinxallaa turanitti Abiyyiin gaafa badu waa balleessee bada malee nagahaan hin badu. Fakkeenyaaf gaafa Raashiyaa deeme amma dura gaafa Raashiyaa deeme Jawaariin akka inni ajjeefamu ajajee ka'ee deeme. Amma ammootu gara adda waraanaa deemuun kun namni waraana deeme takkii ni du'a qabatamne ni du'a yookaan ni hafa. Garuu lola ammaa kana keessatti namni bakka waraanaa deemee hafaa jechuun waan inumaayyuu hin yaadamne. Waraana amma deemamaa jiru kana keessatti namni bakka waraanaa deemee hafaan nama eebba haadhaaf abbaa qabu. Ammootu Abiyyiin kun mootummaa ta'ee warra waggaa tokkoof wayi uummata isaanii ficciisaa ture ta'e bakka waraanaa sanitti imalee booji'amee akka nama kaawwaniitti hin hafaan inumaayyuu garuu kun waan hin yaadamne. Akkasitti miidhaa ni qaba. Warroota mana hidhaa jiru Oromoo mana hidhaa jiran irratti miidhaa guddaa ni qaba. Uummanni keenya ammootu waan kanarratti hayyoonni keenyas waan kanarratti hojjechuu qabanii hayyoonni keenya mana hidhaatti galanii taa'uu qaban. Warroonni mana hidhaa jiru Oromoon ammootu dammaquu qaba. Carraan Oromoon qabu waa lama qofa. Sa'aatii kana keessatti sa'aatii 12 jedhee uummanni hundinuu isinitti himu jira. Sa'aatii kana keessatti wanti Oromoon qabu takkaayyuu gammachuu zalaalam keessaa hin baane argata. Yookiin gadda zalaalam keessaa hin baane argata. Gabaabamatti yoo ibsamu jechuudha. Amma booda namoota yeroo ammaa mana hidhaa jiran kana bakka takkatti dhabnaan gadda zalaalam keessaa hin baane argata. Garuu carraa amma qabnu kanaan yoo itti fayyadamne ammootu gammachuu zalaalam keessa hin baane arganna. Kanarratti hawaasni dammaquu qabu. Ebaluu dammaqii osoo hin taane namuu gahee isarra jiru warri biyya keessas warri biyya alas gahee isarra jiru taphachuudhaan hawaasa uummata keenya kan mana hidhaa jiru kana baafachuu qabna. Uummanni Oromoo Jawaariif Baqqalaa qofa osoo hin ta'in Oromoon walakkaan mana hidhaa jira harka diinaa jira. Garuu kanarratti uummanni keenya kan badhee jiru dammaqina hin qabnu. Garuu akkanumatti illee homaa Oromoon hin rafte isiniin jechuus hin dandeenyu. Maaliif jennaan dhiibbaa deemaa jiru waan arginuuf Oromoon hin rafte isiniin jechuus hin dandeenyu. Nama diqqishuma miidiyaa irratti waa barreessu waan godhutti jiran argutti jirra. Oromoon dhima cunqurfamte malee dammaqinas hin dhabne. Kanarratti ammootu abbootiin amantaa abbootiin gadaa namoonni haga san diqqoo namni isinirraa dhaga'u uummata kana akka gara mana isaaniitti galanii ofirraa taa'an. Torbee 2 yoo guddate Itoophiyaa keessatti amma dubbiin gara citteetti cituuf torbee 2
gara qixxeetti citu takki ay citti takki achi citti kun torbee lama qofaaf malee achi booda inni kennaa arguu deemna abiyyi yoo akkam guddate torbee lama ta'a dhugaa isiniin jedha maaliif jennaani hin argitan waan deemutti jiru namichi carraam inni qabu bakka lolaa dhaqee du'uudha biyya itti baqatullee hin qabu eertiratti baqata jennee eegaa turre eertiraanis walitti bu'ee jira namicha Isaayyaas Afwerqii maal jedhanii isaanillee walitti bu'ee jira carraan amma inni filate bakka waraana deemee du'uudha kanarratti ammootu abiyyiin osoo yeroo nabseen jiru iyyuu Jawaar akka addunyaa kanarratti hin hafneef akka inni ajjeefamuuf yaalii guddaa taasisaa ture akka isaatiif miti akka Oromoon dagatteef miti Jawaar akka rabbiitiif bulee jechuudha hanga yeroo kanaatti hayyoonni keenya kan mana hidhaa jiran Jawaar qofa osoo hin ta'in akka rabbiitiif jiran malee akka mootummaatiif illee miti akka uummataaf illee miti kanaafuu rabbillee akka ammas nu tiksu kadhaa godhaa isiniin jedha gahee qabdan hundi keessanuu gahee keessan ka'aati bahadha rabbiin hagana isiniif tumsee jira isinis irratti uf jabeessa isiniin jechuu barbaada ergaan haganuma qabadheetiin gara chaanaalii kiyya kanaan ibsadha jedheetiin yaalee ture waan asirraan hafeen nameen heddiin miidiyaa irratti warri akka Yahyaa Bashir fa'a kanarratti xiinxala hedduu kennutti jiranii haa hordofnu isiniin jedha yeroo gaarii qabaadha hundi keessanuu guddaa tokko isin jaaladha namoonni chaanaala kanaaf maatii hin ta'in hedduu subscribe jedhu san tuquudhaan maatii kennatti dabalamaa isiniin jedha odeeffannoo jiru hunda kan wal biraan geennu isin ta'a yeroo gaarii qabaadha.